Akkastas gabbuuftee si argachuu kootti garuu baay'een gammade. Bilisee maal gochaa jirti? Sammuun keessan sirrii miti moo? Ofii kennutti bu'ee sammuun keessan sirrii miti nuun jetta? Moo lola barbaaddaniiti? Bilis lamaffaa akkas hin jedhu. Garuu gurbaa saree sana gatii isaa kaffaluuf hin qabu. Nuti hojii keenya of eeggannoo hojjenna. Maal taate anaa bar dabalaadha. Meelaalaan ati dur beektu sun hin jirtu bar. Dheengadda jireenya ilmoo keetii qileetti darbatti. Na arrabsaa jirta bar. Jeequmsa maatii keenya keessatti ta'eef sababiin tokko si dhabe. Balleessaan kan kee akka ta'e hin beektu? Natti murteessin feenaan. Isi. Kana booddee maal akkan godhan sirriitti beeka. Carraa kanaa qofa na eeyyamu. Akka obboleessa keenyaa ta'eeti maatii keenya eegi biliis. Kun hojii keenya. Xiqqoo dabaleef sagalee isaaniitti toleera.